Kun yuunivarsiitii yookiin immoo giddugala qorannoo yookiin immoo mana barnootaa bultii addaa miti. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaati. Mana barnootaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaa jedhama. Magaalaa Finfinnee irraa gara lixaatti kiiloomeetira 140 irratti argama. Seenaan mana barnootaa kanaa ji'oota 8 dura akka amma argitan kana hin turre. Maaltu jijjiirame? Kanaan dura mana barumsaa kana keessatti daree gahaan hin turre. Sababii daree gahaan hin turreefis immoo daree tokko keessa barattoonni 80 ol taanee teenyee barachaa turre irraa akkuma kanaa kompiitarri tokkicha qofaatu jira ture. Akkuma kanaa laabiraariin illee teessoo gahaa hin qabu, kitaabas gahaa hin qabu ture jechuudha. Chaalenjiin mana barumsaa keenya ture rakkoo mana barnootaa kilaasii jechuudha. Dhiphina kilaasii kutaa tiitoriyaalii hin jiru, meeshaa gahaa akka kompiitaraa kan qabnu, bakkeen taphaa dirreen kubbaa itti taphatamullee bakki ispoortiin hojjetamu hin jiru. Manni barnootaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaa har'a seenaan isaa jijjiiramee jira. Istaandaardii manneen barnootaa asiin dura beeknu olitti hawwataa ta'ee ijaaramee jira. Istaadeemiin hojjetamee jiru baay'ee miidhagaadha. Istaandaardii isaa kan eeggate tiraakiin istaadeemichaa kan shaakala fiigichaaf ta'u qophaa'ee jira. Dirreewwan kubbaa saaphanaa, kubbaa kaachoo fi kubbaa harkaa sadarkaa isaanii eeggatanii ijaaramanii jiru. Namni gama kanaan taalentii isaa guddisuu akka danda'u bu'uurri guddaan lafa kaa'amee jira. Manni barumsaa kun diijitaal laayibrarii fi laayibrarii haard kooppii sooratee jira. Kitaabonni baay'inaan bitamanii guutamanii jiru. Laaboraatooriin isaa addadha. Laaboraatooriin keemistirii, kan baayoloojii, kan fiiziksii kopha kophaatti qophaa'anii jiru. Kutaan ICT jira. Kana malees workshooppii barattoonni barnoota daree qofatti osoo hin daangeffamin ogummaawwan sibiilaa, mukaa fi kalaqawwan kaan itti baruu yookiinis uumuu danda'an mana barnootaa kanaaf hojjetamee jira. Dareewwan barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan qabiyyee haaraa mana barnootaa kanaati. Dareen tokko akkaataa barattoota 40 simatutti bifa duraan barame irraa adda karaa barataan dabareen ka'ee wal shaakalsiisuu fi walitti naanna'ee taa'ee baratuun ijaarame. Gabateewwan barnootaa gosa lama kan halluun yookiin maarkariin irratti barreeffamuu fi gabatee gurraachi boronqii adiin irratti barreeffamu qophaa'ee jira. Laawunchiin barattootaa jechuunis manni shaayee fi aaragalfii barattoota 300 hanga 400 keessummeessuu danda'u hojjetamee jira. Mooraan isaa magariisa barattoonni haala biqiltuu fi mooraa isaanii kunuunsuu danda'anitti tolee dhumee jira. Gama kanaan manni barnootichaa alaa illee yoo ilaalan hawwataadha. Dabalataan barsiisonni hojii baruu fi barsiisuu isaanii irratti akka xiyyeeffataniif jecha kiraa manaa akka hin yaaddofne manni jireenyaa istaandaardii isaa eeggate jireenya barsiisotaaf ta'u 48 ijaarameefii jira. Har'a seenaan mana barnootaa kanaa maqaa isaa waliin jijjiiramee jira. Mana barnootaa Barawaaq sadarkaa lammaffaa jedhamee jira. Seenaan mana barnootaa kanaa akkamiin jijjiirame? Aangawaa olaanaa biyyattii kan ta'an Injiinar Taakkala Uumaa barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa mana barnootaa kanatti baratan. Kana qalbiidhaa kan qabu uummati naannichaa kufaatii manni barnootaa kun keessa jiru ilaalchisee gara Injiinar Taakkala Uumaatti iyyatan. Yeroo ammaa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii hoogganaa kan jiran Injiinar Taakkalanis mana barnootaa kanaaf dirmatan. Dhaabbata isaanii akkasumas dhaabbileewwan garaagaraa fi abbootii qabeenyaa sochoosuudhaan ji'oota 8 keessatti mana barnootaa kana seenaa isaa jijjiiran. Ijaarsa piroojeektii kanaatiin wal qabatee piroojeektiin kun nu dhufuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Dareellee daree gahaa nu taasiseera. Kompiitarri gahaan nu dhufeera. Qormaatas illee onlaayinii fudhachuudhaaf qophaa'aa jirra. Dhumarratti kan baay'ee galateeffachuu barbaadu kabajamoo keenya Injiinar Taakkalaa Uumaa bifa hawwataa ta'eetiin bifa baay'ee akka biyyaatti akka addunyaatti illee fakkeenya gaarii ta'u kana uumanii nu ijaara waan ta'eef mana kana keessaa immoo akka isaanii injiinaroota akka isaanii pirofeesaroota doktoroota adda addaa ogeessota garaagaraa oomishne barsiisota keenya kana taanee akka biyyaatti fakkeenya ta'an akka biyyaaf illee deebi'anii illee akkaataa kanaatiin illee ijaaruu danda'an yookaan fakkeenyummaa biyyaallee calaqqisiisaniitiif kabaja guddaan qabaa fi baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Dhimma kanaaf dhimmoomanii jalqabarraa kaasanii abbaa dhimmaa ta'anii Injiinar Taakkaleen bakka kanatti yeroo hundumaa argamanii hojii kana guyyaa guyyaatti sa'aatii sa'aatiitti hordofaa turanii hojii kanas milkeessaniiru jechuudha. Sadarkaa amma har'a jirurra geenyeerra jechuudha. Manni barumsaa kun dura lafa inni jiruu fi lafa amma jiru baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Pireezidantii Ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii Injiinar Taakkala Uumaa hojii kanaan jajanii jiru. Taakkalaan gaggeessaa dargaggeessa amaanaa uummataa galmaan ga'uu jedhan. Maaraga lafa kaanii, ministeerummaa lafa kaanii, jeneraalummaa lafa kaanii kan akka Taaddee Birruufaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Koloneel Maammoo Mazammar kan biroo dabalatee aarsaa kaffalaniif san qabatamaan hadha magaala Gooroo Soolee keessatti manni barnoota sadarkaa lammaffaa qulqullinaan biyya kana keessa fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetee saba isaatiif laatee jira. Irra deebi'aa naa galateeffadha. Hojii gaggeessaan piroojeektii kanaa Injiinar Henook Boggaala
ji'oota dura wayita hojii kanaaf dhufnu bakka kana homtuu hin turre jechuun danda'amaa jedha. ይህ ፕሮጀክት አካባቢውን ኮምፕሊትሊ የቀየረ ነው። Piroojeektiin kun naannoo kana bu'uurarraa kan jijjiire istaandaardii mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra darbee sadarkaa yuunivarsiitii fi wiirtuuwwan qorannootti yaadaman kan hidhatedha. Akka biyyaatti sirni barnootaa keenya maal fakkaachuu akka qabu sadarkaa tokko ol kan guddisedha. Piroojeektiin kun kan har'aa osoo hin taane kan boriiti. Ammaa booda iskoolaarshiippiif Ameerikaa, Awurooppaa wanni deemnuuf hin jiru. Biyya keenyaaf bu'uuraalee akkasii yoo guutaman biyya keenyaaf barnootaaf mijattuu akka taatu ka dandeessisu piroojeektii guddaa jijjiirama guddaa fidedha.